Seenaa baay'ee nama gaddisiisu ayyaantuu fi bulchaa maaltu mudate? Kutaa lammaffaa qabadhee isinii dhiyaadheera. Hanga xumura viidiyoo kanaatti turtiin keessan na waliin haa ta'u. Egaa akkuman baranaa seenaa ayyaantuu fi bulchaa isiniif dhiyeessetti har'as bakkan dhaabadhee kadhee itti isiniif fufa. Fagoo dhaabbatees ijaan gaggeesse. Ayyaantu mana obbo Bulguu yommuu galtu bareedinni mana isaa meeshaalee warqee irraa kan hojjetame hundumtuu yommuu ilaaltu utuu hin beekiin baay'ee turte. Bulchaan ayyaantuu waan turteef baay'ee dhiphate. Fagoo dhaabbatee gara mana obbo Bulguus ilaale. Ayyaantu garuu tasumaa mana obbo Bulguu keessaa hin baane. Ayyaantu aannan qabee ishiitti buufattee yommuu kaattu obbo Bulguun mana isaatti galee foolii haaraa waan itti dhufeefi maalidhaa kuni fooliin durbaa natti jedhu jechuudhaan foolii haaraa isaa itti dhufee heddoo isaas baruudhaaf gara diinqaa yommuu seenu ayyaantu daabboo kutachaa jirti ture. Yemmuus obbo Bulguun argituu naasuuttiin qabee aannanii lafatti gadhiiftee hiyyuudhaan bulchaa jettee eeyyite sagalee ol fudhatte. Bulguunis gammadee mana kootti naaf dhuftee jechuun harkaa fi miila ishii walitti hidhee gaagura keessa galchee ol fannise. Obbo Bulguun ganama bariidhaan saawwan isaa sassaabee dallaa sa'aatii galchuudhaafis mana ba'e sokkee deeme. Bulchaan fagoo dhaabbatee yommuu obbo Bulguu manaa ba'uu arge fiiguudhaanis obboleettii isaa baasuuf mana obbo Bulguu gale. Bulchaanis mana obbo Bulguutti seenee ayyaantuu eessa jirtaa jechuun hiyye. Yommuu sana ayyaantuun gaaguraan fannifame keessaa jira jettee owwaatte. Obboleessi ishii imimmaan isaa ofirra lolaasee obboleettii isaa gaagura keessaa baasee dhagaa guddaa gangalchanii bakkeetii fidani. Gaagura keessa galchanii fannisuudhaanis fiigichaan manicha keessaa ba'anii sokkane. Obbo Bulguun boqqolloo isaa kutatee heeboo diimeffachaa asheetichas affeellachaa achiin booddee gaaguricha jala ciisee asii ol ilaalee eeboo isaatiinis ol wawwaraanuudhaan ija ishii, dugda ishii, garaa ishii, miila ishii jechaa yommuu wawwaraanu gaagurichi uratee dhagaan laphee obbo Bulguu irratti yommuu kufu obbo Bulguunis achumaan du'e. Ayyaantuu fi bulchaan akkuma isaan huumaa sodaachisaa ajjeesanii hin beekane. Ganama barii ayyaantuu fi bulchaan obbo Bulguu ilaaluudhaaf suuta jedhanii manichatti siqan. Sagalee dhabane yommus ol seenanii obbo Bulguun du'ee ciisa. Achumaanis gammadan obbo Bulguu gadi baasan. Gatiin qabeenya isaanis fudhatani. Loonii fi farda isaas tiksachuu jalqabani. Obbo Bulguun ijoollee dargaggoota kanaan akka ajjeefame namoonni naannoo hubatanii ajaa'ibsiifatani. Ayyaantuu fi bulchaan obbo Bulguu ajjeesuu isaaniitiinis akka gootaatti ni faarfamu, ni kabajamus naannootti. Ayyaantuu fi bulchaan soorummaan gammachuudhaanis utuu jiraatanuu gaaf tokko kadhataan tokko balbala isaanii dhaabbatee kadhata. Ijoollee hin qabu. Haati manaan koos manaa na ariite maaloo nan beela'ee nyaataa fi